Hello. How are you, students? Welcome to this lesson. Today, we are going to discuss about the definition, civilization, and importance of history for remedial students and 2017 entrance ለ2017 ኢንትራንስ ተቀባይ ተማሪዎችና ለሬሜዲያል ተማሪዎች ታስቦ የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮን kun barattoota bara 2017 qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatanii fi barattoota remeediyaaliidhaaf akka ta'utti yaadamee kan qophaa'edha. Kanaaf isinis viidiyoo kana sirriitti ilaaluudhaan akka qayyabattan gamanumaan isin affeera. Remedial Module 2024. What is history? What is the use of history? ሂስትሪን ማልን ፋይዳን isaa history ምንድን ነው? ጥቅሙስ ምንድን ነው? The word history derived from a Greek word historia. Jecha history jedhu jecha Greek historia jedhu irraa kan dhufedha. History የሚለው ቃል historia ከሚለው የመጣ ነው። Meaning inquiry. hiikni isaas inquiry ቆachuu jechuudha. ትርጉሙም መመራመር ማለት ነው። History studies the human actions and events in the past. Kanaafuu histiriin waa'ee sochii fi gochaalee ilmaan namaa fi ta'iiwwan yeroo darbe keessatti raawwatan kan qayyabatudha. ሂስትሪ ስለ እያንዳንዱ የሰዎች ታሪክና ተግባር እንዲሁም ክስተቶችን የሚያጠና ነው። History distinguishes itself from prehistory, which focuses on time before written records. History helps to understand the past, to analyze the present, and anticipate future developments. History ta'ii yeroo darbee keessa ta'e akka hubannu, kan amma akka xiinxallu, kan gara fuulduraa akka raagnu ታሲሱዳፍ ነው ገርጋር ሂስትሪ ስላለፈው እንድንረዳ ስላሁኑ እንድንመራመር እንዲሁም ስለሚመጣው ነገር ደግሞ ፕሪዲክት እንድንተነብይ ያስችለናል። ሂስትሪ ኢንካሬጅስ ክሪቲካል ቲንኪንግስ ደንዴቲ ያዱ ኬኛ ጉዲሳ የአስተሳሰባችንን መጠን ከፍ ያደርጋል። ሂስትሪ ኢንካሬጅስ research skills. History distinguishes facts from opinions. ፋይዳን ሂስትሪ ካነ jechuudha. የሂስትሪ ጥቅሞቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። So history provides a sense of identity and enhances civic consciousness. hubannoo akka qabaannu nu gargaara. Okay? Historiography and historical interpretations. Historiography is the study of how knowledge of the past is attained and recorded. Historiography involves the systematic study tooftaa qayyabannaa የጥናት ዘዴ and the record of history based on what? Based on the critical and objective analysis of sources. So, history begins with the development of what? Writing, while prehistory is the time before written records. አደባፈዳ barattoota garaagarummaa history fi prehistory የሂስትሪን እና የፕሪሂስትሪን ልዩነታቸውን መለየት መቻል አለባችሁ። ሂስትሪ የጀመረው ስነ ጽሁፍ ከጀመረ በኋላ ነው። ሂስትሪን ከንኒ ጀልቀብ sirni barreeffamaa erga jalqabamee boodadha. Okay? There are different historians. Here we are going to see them. The first, Herodotus. Herodotus is the father of history by his contribution behind history. Hirmaannaa history keessatti taasise irratti hundaa'uudhaan Herodotus abbaa history jedhamee beekama። የሂስትሪ አባት ተብሎ የሚታወቀው ሄሮዶተስ ነው። ለሂስትሪ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከማድረጉ የተነሳ ማለት ነው። ቱሲዲደስ focused on critical and
accurate historical writing. Leopold von Ranke, regarded as the father of modern historiography for promoting the scientific study of history. The father of modern historiography to promote the scientific study of history is known as Leopold von Ranke. Historical interpretation is a systematic and objective analysis of past events based on primary and secondary data sources. In history, there are two data sources, the primary data source and the secondary data sources. Primary sources are original and first-hand, which accounts the direct evidence created during the time under the study. So it is more reliable than secondary history data. Primary source kan jennu rag jalqabaa yeroo qayyabannaan sun ta'utti, yeroo qorannaan histirii ta'utti kan ture jechuudha. ሂስትሪ ሲጻፍ የነበረው የመጀመሪያው መረጃ ፕራይመሪ ዳታ ይባላል ኦር ፕራይመሪ ሶርስ ይባላል። ፕራይመሪ ሶርስ ከሰከንደሪ ሶርስ የበለጠ ተአማኒ ነው። ረጋን ዱራ ሂስትሪ keessatti yookiin seenaa keessatti ragaa lammaffaa caalaa baay'ee amanamaadha. So what are the primary history data sources? One, written records, galmee barreeffamoota adda addaa like that of chronicles, diaries, letters, official documents, and manuscripts are categorized as written records. Galmee barreeffamaa kanneen jedhaman yaadannoowwan adda addaa, xalayaawwan adda addaa, barreeffamoota waajjiraalee adda addaa keessa jiraatan ማስታወሻዎች፣ ደብዳቤዎች፣ በየመስሪያ ቤቱ የነበሩ ጽሁፎች፣ እነዚህ የመጀመሪያ ዳታ ሶርስ ይባላሉ። ሌላ አርቲፋክትስ ዚስ አር ፖተሪ፣ ኮይንስ፣ ክሎዚንግስ እንደ ቢልዲንግስ ክነ ህንፃዎች፣ አልባሳት፣ ሳንቲሞች፣ ሳንቲሞት ኡፈት akkasumas gamoowwanii. The other one is inscriptions, texts or monuments, temples, ገዳሚውን አዳ አዳ የተለያዩ ገዳማት፣ tablets and the like are also primary data sources. Oral traditions, folk tellers, af dubbii, darbii darboo, sheekkoowwan makmaaksaawwan adda addaa፣ አፈ ታሪኮች፣ ተረቶች ፕራይመሪ ዳታ ሶርስ ይባላሉ። ፎቶግራፊስ፣ አውዲዮስ፣ ቪዲዮስ are also the primary data sources. Secondary data sources. These data sources in history rely on primary data source. What are they? One, textbook. Two, biographic. Three, research articles, documentations, review and critics. isaan kun rag lammaffaa jedhamu jechuudha። በታሪክ ውስጥ እነዚህ ሁለተኛ የታሪክ ምንጮች ናቸው ማለት ነው። Dating in history. The organization of past events in sequential order using calendars and timeline is called chronology. qindeeffamni yeroowwan dabaree dabareedhaan tartiiba tartiibaadhaan ካላንደሪ fi yaa'insa yeroo keessa ta'an ክሮኖሎጂ jedhamu። ክስተቶችን በቅደም ተከተላቸው ከጊዜያቸው አኳያ ማስቀመጥና ማቀነጃጀት ክሮኖሎጂ ይባላል። For example, BC, before Christ, is the time before the birth of Jesus. AD, Anno Domini, Latin word. It represents the year of the Lord, referring to years. Decade, century, millennium are the units of time measurements.
There are three calendars the world nowadays. These are Gregorian calendars, Ethiopian calendars, and Islamic calendars. ካላንደሪወን ሰዲቱ ጅሩ ሶስት ካላንደሮች አሉ። ግሪጎሪያን ካላንደር፣ ኢትዮጵያን ካላንደር እና ኢስላሚክ ካላንደር የሚባሉ። ግሪጎሪያን ካላንደር is widely used worldwide. Akka addunyaatti bal'inaan kan itti fayyadamaa jirtu har'a biyyi lafa Gregorian calendarii kan jedhamudha. Islamic calendar is based on Hijra, especially the migration of Prophet Muhammad. Yeroo godaansa Muhammad irraa ka'ee kan jirudha. Hijraa yookiin Islamic calendar kan jennu jechuudha. Features of major civilizations. There are different civilizations. We are going to see some of them for this video today. Okay. One, Egyptian civilization. Egyptians were advanced in mummification. Mummification is the process of preserving bodies for the afterlife in ancient Egypt's culture. Mummification maalidha? Du'a booda jireenyi jira jedhanii warri Gibxii du'aa namoota reeffa namoota walitti qabanii naannoo masara fara'oo ፒራሚዲት ሰሳበanii kan kaa'aa turanidha. ሙሚፊኬሽን በግብፃውያን ባህል ውስጥ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው የሟቾችን አስክሬን ሰብስበው በፒራሚድ አካባቢ ያስቀምጡ ነበረ። ዘመናዊነታቸውን ኦር ስልጣኔያቸውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከሞት በኋላ ህይወት አለ የሚለው አመዩማ አማንታ ዱ'a booda jireenyi jira barsiifata macaafa qulqulluu kan hubatan ture jechuudha yeroo jalqabaadhaaf. Okay. Another Egyptian civilization is that the construction of pyramid. Iddoo awwaalcha mootii kan ta'e piramidii qaroomina isaanii keessatti kan ijaaran jechuudha. በስልጣኔያቸው ውስጥ ግብፃውያን የነገስታት የፈርዖ ንጉስ የመቃብር ስፍራ ፒራሚድ ሰርተዋል ማለት ነው። inni biraan qaroominni warra Gibxii sirna barreeffamaa ሄሮግላፊክ jedhamu qabaachuu isaaniiti. ሌላ የግብጾች ስልጣኔያቸው ሄሮግራፊክ የሚባል ስርዓተ ጽሁፍ ያሳደጉ ያበለጸጉ ነበሩ ማለት ነው። ኢናዘር agriculture in Egyptian civilization was the primary backbone of their economy and trade is the second economic system of Egyptians. Sirna diinagdee jabaa qonna irratti hirkatanii kan jiraachaa turanidha jechuudha. Itti aansuudhaan gara daldalaatti kan seenan. Irshaan እንደ ኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት አድርገው የያዙ ነበሩ ግብፃውያን በቀድሞ ስልጣኔያቸው ውስጥ። ቀጥሎ ወደ ንግድ የተሰማሩ ናቸው ማለት ነው። The second civilization is Mesopotamian civilization. Mesopotamia is located between Tigris and Euphrates rivers. Mesopotamiyaan biyya bishaan lamaan Tigrisii fi Euphrates gidduutti argamtudha. Mesopotamia was known for ziggurats or the steeper temples and also the development of cuneiform writing. Sirna barreeffamaa cuneiform jedhamu qabaachuudhaan beekamu qaroomina isaanii keessatti horii Mesopotaamiyaa. Akkasumas masara sadarkaa sadarkaadhaan ijaarame zigguratas jedhamu qabaachuudhaan beekamu. zigguratas የሚባል ህንፃ ገንብተው ይታወቃሉ። ሌላ ስርዓተ ጽሁፋቸው ኪኒፎርም ይባላል። The third one is Chinese civilization. Chinese built the Great Wall surrounding China for the purpose of defending their enemy. Their writing system is logographic. weerara diina isaanii irraa dhufuu dandamachuudhaaf biyya isaaniititti dallaa marsanii ijaaruun qaroomina chaayinaa keessaa isa jalqabaati. Itti aanee sirna barreeffamaa logographic jedhamu qabaachuu isaaniitiin beekamu. Okay.
ቻይናውያን ከወራሪ ኃይል የሚተርፉበትን ግን በሀገራቸው አክብበው የገነቡ አገሮች ናቸው በስልጣኔያቸው ውስጥ። እንዲሁም ደግሞ ሎጎግራፊ የሚባል የጽሁፍ ስርዓት ነበራቸው። ዘ ፎርዝ ግሪክ ሲቪላይዜሽን ግሪክስ introduced democracy in the world for the first time. Sirna dimokiraasii yeroo jalqabaadhaaf uummata lafa kaa'edha jechuudha. Uummanni Greece. And also exiled philosophy. Philosophy daran guddate. በእጅጉ ያደገ ፊሎሶፊ የነበራቸው አርኪቴክቸር፣ ስነ ህንፃ፣ ካርታዎችን ማዘጋጀት and also ድራማ በድራማ በአርኪቴክት በፊሎሶፊ በዲሞክራሲ ይታወቃሉ ማለት ነው። ኡመኒ ግሪስ ዲሞክራሲidhaan filosofiidhaan arkitektiidhaa fi diraamaadhaan baay'ee beekamu turan jechuudha qaroomina isaanii keessatti. Okay? The fifth Roman civilization. Romans renowned for engineering feats like aqueducts and also the contribution to law. jalqabaadhaaf booyii bishaan qulqulluun keessa yaa'u qopheessuudhaan kan beekaman Romaanotadha. Isaan sana boodadha tuubboodhaan gara mana namaatti deemuu danda'a kan jedhame inni amma tokko gara mana namaatti bishaan deemu sun ka'umsi isaa asii jechuudha. Okay? ውሃን በቱቦ ወደ እያንዳንዱ ግለሰብ ወደ መኖሪያ ቤት መውሰድ የተጀመረው ጽንሰ ሐሳቡ ከዚህ ነው የሚነሳው። ለዚህ ሮማኖች ለመጀመሪያ ጊዜ ቦይ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የሚተላለፍበትን ያዘጋጁ ናቸው በስልጣኔያቸው ውስጥ። ቢሻን ቁልቁሉ ዱጋቲ ዳፍተው ቦይ ኬሰ ደርደርቡ ቆጴሱ አክሱመስ ዋኤ ሴራ ለፈካው ህግን ያስቀመጡ ናቸው ማለት ነው በስልጣኔያቸው ውስጥ። ኦኬ ዛዘር ኢንካ ሲቪላይዜሽን ሰምኒ ኢንካ ኪባ አሜሪካት kan argamudha. በደቡብ አሜሪካ የሚገኝ ማህበረሰብ ነው የኢንካ ህዝብ። ኦኬ they are famous for road building ዳንዲ ኢጃሩዳን ባይኤ ቤከሞድ advancing engineering ዘመናዊ ኢንጂነሪንግ መንገድ ግንባታ። ኦኬ በመንገድ ግንባታና በዘመናዊ ኢንጂነሪንግ የኢንካ ህዝብ በጣም ታዋቂ ናቸው ማለት ነው በስልጣኔያቸው ውስጥ። Another Persian civilization. Zoroastrianism was a religion of ancient Persia. So, sabni Persia qaroominni inni ittiin beekamu amantaa Zoroastrianism jedhamu barsiisa Zoroastriin kan hundeeffame qabaachuu isaaniiti jechuudha. Okay? በዞሮአስተር አስተምህሮ የተመሰረተ ሃይማኖት ዞሮአስትሪያኒዝም የሚባል በመኖሩ ነው የፐርሺያ ህዝብ የሚታወቀው። ኔክስት ቤዝድ ኦን ዘ ጊቨን ቱቶሪያል ዩ አር ጎይንግ ቱ አንሰር ዚስ ኩዌስችንስ amma ibsa isiniif kenname irratti hundooftanii gaaffiiwwan viidiyoo kana wajjin deeman boqonnaa tokko keessaa cuunfamanii qophaa'an gaaffii 12 isin gaafadhaa itti aansee gaaffii 13 ቪዲዮ ብራ keessatti isiniif qabadheen kanan dhiyaadhu ta'a jechuudha። አሁን በቀረበላችሁ ማብራሪያ ላይ ተመስርታችሁ ከዚህ በታች የቀረቡ 12 ጥያቄዎችን መመለስ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። 13 ጥያቄዎችን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። 25 ጥያቄዎችን ከምዕራፍ 1 መርጬ አዘጋጅቻለሁ። ኦኬ choose the correct answer from the given alternatives. Question number 1. What is the meaning of the term history? A. Inquiry or account of inquiries. B. Storytelling. C. Fiction writing. D. None of the above. Question number 2. What distinguishes history from prehistory? A. Writing and recording. B. The use of tools. C. The development of agriculture. D. Trade and commerce. Question number 3.
Which of the following is a primary source of history? A. Textbooks. B. Diaries. C. Biographies. D. Encyclopedias. Question number 4. Who is considered as the father of history? A. Thucydides. B. Herodotus. C. Aristotle. D. Socrates. Inquiry or account of inquiry is the meaning of the term history. So the correct answer is A. Question number 2. The difference between history and prehistory is that the pre-writing and the post-writing, as well as the recording. So history is distinguished from prehistory with writing and recording. So A is the correct answer. Question number 3. Diaries is the primary source of history, while textbook, biographies, and encyclopedias are secondary history data sources. So B is the correct answer. Herodotus is known as the father of history. So B is the correct answer. Question number 5. What is the primary purpose of dating in history? A. To identify the exact location of events. B. To organize events chronologically. C. To measure the impact of events. D. To compare historical integrations. Question number 6. Which calendar is widely used to count years before and after Christ? A. Islamic calendar. B. Ethiopian calendar. C. Gregorian calendar. D. Julian calendar. Question number 7. Which of the following civilizations used hieroglyphics? A. Mesopotamia. B. Egypt. C. Greece. D. Rome. Question number 8. What was the primary basis of the economy in ancient Egypt? A. Trade. B. Manufacturing. C. Agriculture. D. Mining. Barattoota, mee gaaffiiwwan arfan kana hojii manaa isiniif haa ta'uti viidiyoon kun gadhiifamee haga guyyaa tokkootti deebii keessan komantii keessaan akka na beeksistan isinis hammam akka qayyabattan akka nu hubadhuudhaaf deebii keessan karaa komantii akka na beeksistan isiniin jedha. እነዚህ አራቱን ጥያቄዎች የቤት ስራ ይሁንላችሁና መልሶቻችሁን በኮመንት በኩል አሳውቁኝ። Question number 9. Which of the following was a major achievement of Sumerians? A. Invention of alphabet. B. Construction of ziggurats. C. Development of papyrus. D. Building pyramids. Question number 10. What writing system was developed in Mesopotamia? A. Hieroglyphics. B. Cuneiform. C. Logographic. D. Alphabet. Question number 11. Which civilization is associated with Zoroastrianism? A. Indian. B. Chinese. C. Persian. D. Roman. Question number 12. What was the primary function of pyramids in ancient Egypt? A. Temples for worship. B. Burial places for pharaohs. C. Storage facilities. D. Administrative centers. Okay. Question number 9. The correct answer is construction of ziggurats was the major achievement of Sumerians. B is the correct answer. Question number 10. Cuneiform was developed in Mesopotamia. B is the correct answer. Question number 11. Persian civilization was associated with the religion Zoroastrianism. So C is the correct answer. Question number 12. Burial places for pharaoh is the function of pyramids in ancient Egypt. So B is the correct answer.
burial jechuun iddoo awwaalcha isaanii jechuudha. Kanaaf piraamiidiin fara'oon kan inni qophaa'e iddoo awwaalchaafidha. የፈርዖን ፒራሚድ የተዘጋጁት በግብፃውያን ስልጣኔ ውስጥ ለመቃብር ቦታነት ነው። So the correct answer is B. ቻናሊ keessan Geolesson 17 ቲዩብ waan daawwattaniif galatooma. Geolesson 17 ቲዩብ ቻናላችሁን ስለጎበኛችሁ አመሰግናለሁ። Geolesson 17 ቲዩብ ቻናሊ milkoomina